Hello barattoota akkasuma hordoftoota Maltii Skill Miidiyaa nagaan koo bakka jirtanitti sinaa qaqqabu. Ani barsiisaa Shallamaa Moosisaatii har'a barnoota maatimaatiksii kutaa salgaffaa boqonnaa tokko paartii lammaffaa waliin jalqabnee jirra. Egaan barnoota keenya kutaa har'aa keessatti nuti kan wal wajjiniin ilaallu the notion of sets yookiin immoo the notation of set jechuudha. Isa kana jalatti kanneen akka empty set, finite set akkasuma infinite set kanneen jedhaman waliin kan ilaallu ta'a. Egaan as keessatti jalqaba irratti notion jechuun maal jechuu akka ta'e sirriitti hiikasaa ergatti kenninee booddee tokko tokkoon empty settii, finite settii fi infinite settii hiika isaaniitti kennaa waliin jalqabna jechuudha. Notion of set yeroo jennu gabaabaadhumatti iddoo bu'ee garaagaraa seetii keessatti nuti fayyadamnu jechuudha. Simboolii fi representeeshinii yookiin immoo seetii keessatti mallattoolee nu fayyadan tokko tokkoon isaanii mallattoolee kanneen akka empty settii, kanneen akka finite settii, infinite settii warri jedhaman iddoo bu'een isaanii mallattoon isaanii maaliin akka gargar baafaman jechuudha. Egaan jalqaba irratti yoo empty settii kanarraa kaanee ilaallu empty set jechuun maal jechuudha? Egaan barattoota empty set jechuun tuuta duwwaa jechuudha. Tuuta duwwaa karaa Ingiliffaa yeroo define goonu a set which does not contain any element jechuudha. Kana jechuun tuutni kamiyyuu elementii tokko of keessaa hin qabu yoo ta'e, elementii tokko yookiin miseensa tokko illee of keessaa hin qabu yoo ta'e, empty set yookiin immoo void set jennaa jechuudha. Egaan empty set yookiin immoo void set akkasuma null set kan jedhaman kuni hiikuma empty settii jechuudha. Empty settii we can say that void set or we can call also null set. Isaan kun sadanuun isaanii maal bakka bu'u? Empty settii yookiin immoo tuuta duwwaa bakka bu'u jechuudha. Egaan tuutni tokko tuuta duwwaa kan inni jedhamu yoo tuuta yookiin memberii tokko illee of keessaa hin qabaanne jechuudha. Egaan notioniin yookiin immoo simbooliin empty settii maaliin bakka bu'na? Biraakkeettii yookiin immoo fireesii kanaan bakka bu'na jechuudha. Biraakkeettiin kun maal argisiisa? There is no any element in the set. Kanaaf seettii tokko keessa yookiin immoo seettii beekamaa ta'e tokko keessa tuunni isaa yookiin immoo elementiin isaa duwwaa yoo ta'e, miseensa tokkitti iyyuu hin qabu yoo ta'e tuuta duwwaa jenna jechuudha. Tuuta duwwaa kanaan yookiin immoo 0 yookiin O barreessinee irra kan bunnu yoo ta'e maalidha? Tuuta duwwaa argisiisuu isaati jechuudha. Kanaaf mallattooleen kun lamaan maal bakka bu'u? Tuuta duwwaa bakka bu'u jechuudha. Mee fakkeenya kana haa ilaallu. Let us see the example 1. Under example 1, let's set A is equal to x while the x is 1 is less than x and x is less than 2. That means the x is the member of natural number. Egaan kutaa barnoota keenya yeroo darbii keessatti capital L'n natural number akka inni bakka bu'u ilaallee turre. Egaa as keessatti tuutni A tokko jedha. Tuutni A tokko miseensa maal qaba? X qaba jechuudha. X'n keenya maaliin define ta'ee jira yookiin immoo propertiin X keenya maalidha? Lakkoofsi tokko X keenya sanaa gadidha jechuudha. Lakkoofsi tokko X sanaa gadidha. X'n keenya immoo lakkoofsa lamaa gadidha jechuudha. Garuu X'n keenya natural numberii ta'ee natural numberii keessaa lakkoofsa tokkoo fi lakkoofsa lama gidduu kan jiru ta'a jechuudha. Amma tuutni kun tuuta akkamiiti? So the A set or A is an empty setidha jechuudha. Tuutni A kun maalidha jechuudha? Empty setidha jechuudha. Because there is no natural numbers between 1 and 2. Kanaaf natural numberiin lakkoofsa tokkoo fi lama gidduu jiru
hin jiru jechuudha. Naachuraal nambariin egaa lakkoofsa tokkorraa kaanee 2, 3 jennee gara poozitiiviitti kan itti fufu yoo ta'e naachuraal nambarii akka ta'e egaa kutaa barnoota keenyaa yeroo darbe keessatti ilaallee turre. Haa ta'uyyuu malee gidduu kana egaa 1 fi 2 gidduu eksiin yookiin immoo naachuraal nambarii ta'e hin jiru waan ta'eef our set is empty set jenna jechuudha. Our set is empty set ta'a jechuudha. Mee finite set fi infinite set waliin haa ilaallu. Egaan barattoota finite set jechuun maal jechuudha? Finite set jechuun tuuta dhaabbataa jechuudha. Tuuta yookiin miseensi tuuta sana keessa jiru lakkaa'amee kan beekamu yoo ta'e yookiin immoo definite number lakkoofsa lakkaawamee beekamu yoo ta'e it is finite set jenna jechuudha. Finite jechuun dhaabbataa yookiin immoo kan beekamu lakkaawamee beekamuu kan danda'u jechuudha. Egaan a set which consists of definite number jechuun lakkoofsa murtaa'een elementoota beekamoo yookiin immoo elementoota lakkaa'amanii bira gahamuu danda'an kan of keessaa qabu yoo ta'e it is finite element jennaan jechuudha. Finite fakkeenya ni ilaalla. Haa ta'u egaa isa fakkeenya keenyatti osoo hin darbiin mee infinite set define haa goonuu jechuudha. Infinite set jechuun immoo maal inni it is infinite itti fufa jechuudha. Tuuta itti fufaa yookiin immoo miseensi tuuta tokkoo dhaabbii hin qabu yoo ta'e yookiin immoo lakkaawamee kan hin xumuramne yoo ta'e it is infinite set jenna jechuudha. So infinite set is it does not definite number yookiin immoo lakkoofsa lakkaa'amee murtaa'ee bira gahamuu danda'u miti jechuudha. Kanaaf the infinite set is not finite set. So let us look these examples. The example 2 says that identify the following sets are finite set or infinite sets. Kana jechuun kanneen armaan gadii tuutota armaan gadii kana finite ta'uudhaa fi infinite ta'uu isaanii addaan baasii jedha jechuudha. Yookiin tuuta dhaabbataadha moo tuuta itti fufaadha jedhiitii addaan baasii jedha. Mee een kun maal jedha? A says that the set of natural numbers up to 10. Kana jechuun miseensota yookiin tuuta lakkoofsota uumamaa lakkoofsa hamma 10tti jiran natural number lakkoofsota lakkaa'uu yookiin lakkoofsota uumamaa jechuudha. Natural number jechuun lakkoofsi natural numberiin egaa lakkoofsa tokko ka'anii gara poozitiivaatti jiran ta'uu isaanii ilaallee turre. Haa ta'u malee een kun maalloon jedhe lakkoofsa natural numberii hamma 10tti jiran jedhee waan jiruuf this is finite set dha jechuudha. Kuni maalidha jechuudha? Lakkoofnee bira gahuu dandeenya jechuudha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bakka asuma irratti dhaabbata. This is definite number. So this is finite. The next one is the set of African countries. Mee seetii yookiin tuuta biyyoota Afrikaa. Argitanii biyyoota Afrikaa keessa jiran. Afrikaan biyyoota meeqa qabdi? As I think it is around 56. Kana gamaa inni jechuudha. Lakkoofnee bira gahuu kan dandeenyudha. So it is finite. The CE says that the set of whole numbers. Argitanii miseensota lakkoofsa hundaa yookiin tuuta lakkoofsa hundaa. Lakkoofsi hundaa egaa 0 irraa ka'ee gara poozitiivaatti kan itti fufu ta'uu isaa ilaallee turre. So this is infinite dha jechuudha. Kanaaf egaa deebiin isaanii maal ta'a? The first one is finite set. The next one is also finite set and the third one is infinite set. Okay, student, let us continue. Okay, let us define the notes. The number of an elements of set A is denoted by n of A. For instance, in the above example to a number of A is equal to 10. Kana jechuun maal jechuudha? Lakkoofsi tuuta tokko keessa jiru laa. The numbers of elements of set A is denoted by n of A. Baay'inni mee fakkeenya kanaan isinii fudhadha. Tuutni A tokko fakkeenyaaf tuutni A set A is equal to
1 2 3 qaba yoo jenne kun amma baay'inni elementoota as keessa jiranii meeqa? 3dha jechuudha. 1 2 3 elementii yookiin memberii qabaa jechuudha. Kana jechuun number of elements in a set is equal to, we can say that is equal to 3 jenna jechuudha. Kana jechuun baay'inni elementoota tuuta A keessa jiranii meeqadha jechuudha? 3 jenna jechuudha. Kanaaf egaa hiikni yookiin nootiin asirra jiru kun isa kana nutti himaa jechuudha. The number of elements of set A is denoted by n of A. Kana jechuun baay'inni elementoota tuuta A keessa jiranii n of A jennee keenya jechuudha. Fakkeenyaaf kuni example kanaan dura example 2 A irratti ilaalle baay'inni tuuta A keessa jiru elementoota tuuta A keessa jiru 10 ta'uu isaa fakkeenya nuu fudhate jechuudha. Egaan kan akkamitti dubbisna? Read n of A as a number of element of set jenna jechuudha. Kana jechuun baay'ina lakkoofsota elementoota A keessa jiranii tuuta A keessa jiranii jennee waamna jechuudha. Mee exam exercise 1.3 waliin haa hojjennu. Exercise 1.3 from your textbook number 1 says that identify empty set from the list below. Mee empty set kan ta'e kanneen armaan gadii kana keessaa adda baasii jedha. Tuuta duwwaa kan ta'e kan mee A kana ilaalaa. A maal jedha seetan? Tuuta A walqixa X'dha jedha. Tuutni A walqixa X'dha. X'n immoo miseensa maaliiti? Miseensa natural numberii. Miseensa natural numberii ta'ee 5 X keenya gadidha. X'n keenya immoo 6 gadii jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Lakkoofsa natural numberii 5 fi 6 gidduu jiru. Jiraare? Jira? Lakkoofsi natural numberii 5 fi 6 gidduu jira? No, there is no natural number between 5 and 6. Okay, number B says that the set B is equal to 0. Okay, kan amma barataan tokko kuni tuuta duwwaadha jedhee fudhachuu danda'a. Kuni tuuta duwwaa ta'uu hin danda'u. Maaliif isinitti fakkaata? Tuuta kana keessa kan jiru elementiin 0 barreeffamee jira jechuudha. Elementiin 0 kun tuuta duwwaadha jechuu hin dandeenyu jechuudha. Tuuta duwwaa kan nuti ittiin bakka buusnu fireesii yookiin immoo cuftuu kana fakkaattuu fi 0 barreessinee kan irra bunnu kana lamaan qofaan bakka buusna jechuudha. Okay, C. Capital C is the set of odd natural numbers divisible by 2. Kana jechuun lakkoofsa oodii ta'e yookiin immoo lakkoofsa hir'uu ta'e haftee malee lamaaf hiramu jechuudha. Divisible by 2 jechuun lakkoofsi oodii ta'e haftee malee lamaaf hiramu jira. Dhimmee deebisaa sinifan dhiisaa. D'n immoo D is equal to empty set symbolii argisiisa jechuudha. Mee kana keessaa kamtu tuuta duwwaadha? The first one empty setidha jechuudha. Argitanii lakkoofsi natural numberiin 5 fi 6 gidduu jiru waan hin jirreef this is empty set jenna jechuudha. Kun immoo it is not an empty set. Argitanii tuutni kuni lakkoofsa 0 of keessaa qaba waan ta'eef kanaan tuuta duwwaadha jechuu hin dandeenyu jechuudha. Okay. C is empty set. Kana jechuun odd numberiin haftee malee lakkoofsa lamaaf hiramu waan hin jirreef kuni empty set jenna jechuudha. Okay, the D is it is empty set. Kuni mataan humti isaayyuu maalidha? Iddoo bu'ee yookiin immoo simboolii empty settii waan ta'eef jarri kun empty settiidha jechuudha. Kanaaf N, C fi D empty settiidha jechuudha. Okay, let us consider the number 2. Question number 2 says that sort the following sets as finite or infinite. Okay, tuuta itti fufaa fi tuuta dhaabbataa ta'uusaa addaan baasiitii tarreen addaan baasii jedha warra gara gadii kana jiran immoo. Een keenya maal jedha? The set of all integers. I hope you know what is integers. Lakkoofsota integerii jedhaman chapter 1 boqonnaa paartii tokko keessatti ilaallee turre. Tuutota integerii infiniteedha moo finite?
B'n immoo the set of days in the week. Guyyoota torbee keessa jiran. Guyyoonni torbee keessa jiran finiteedha moo infiniteedha? Okay, C says that A is equal to X when X is multiple of 5. Tuutni A keenya X dha. X keenya immoo yeroo define goonu baay'ataa 5 jedha. Okay? D is equal to X when X is the member of integer while X is less than -1. Okay? Kuni itti fufaadha moo dhaabbataadha kan jedhu ilaallachuudha. D'n kun maal jechuudha? Tuutni B keenya X dha. X keenya immoo miseensa intigeriiti. Integerii keessaa yoo immoo irra xiqqaa negatiiva tokko kan ta'edha jedha. I'in immoo tuutni D keenya walqixa X dha. X'in immoo prime number yookiin immoo lakkoofsa kopxii jechuudha. Mee isaan kana keessaa kamtu finiteedha, kamtu infiniteedha kan jedhu deebii isaanii waliin galchaa deemna jechuudha. Okay, the first one is infinite. Itti fufaadha jechuudha. Argitanii integer jechuun gara negatiivaattis gara positiivaattis 0 dabalatee kan itti fufuudha waan ta'eef infiniteedha jechuudha. Guyyoonni torbee keessa jiran immoo dhaabbataadha waan ta'eef kun finiteedha. Caan immoo X is multiple of 5 yookiin immoo baay'ataa 5 warri jedhaman infiniteedha jechuudha. Kanaaf lakkoofsa 5 baay'achuu warri danda'an tokko kaastanii gara positiivaattis gara negatiivaattis hedduudha jechuudha. D'n immoo integerii negatiiva tokko gadi ta'an kunis infiniteedha jechuudha. D'n immoo prime numberiin immoo lakkoofsonni kopxii isaan kunis infiniteedha jechuudha. Lakkoofsa kopxii jechuun lakkoofsa haftee malee lamaaf kan hin hiramne jedhee yaada kana fakkaata jechuudha deebiin isaayyuu. Okay. Mee itti aansinee equal sets, equivalent sets and universal sets, subsets, proper subset warra jedhaman kana waliin haa ilaallu. Equal set yookiin immoo tuuta walqixa. Tuutni tokko walqixa kan jennu amma ammaatti kan nuti ilaalle tuuta tokko qofadha. Tuutni 2 3 ta'uu danda'u. Tuuta tokko ol qabaachuu dandeenya jechuudha. Tuuta A keessa jiran, tuuta B keessa jiran walitti makuu dandeenya, waliin madaaluu dandeenya. Isaan kana compare yoo gaanu equal set warri jedhaman warra kamidha? Equivalent set warri jedhaman immoo warra kam? Universal set, subset, proper subset warra jedhaman kana tokkoon isaaniitiin hiikatti kennaa deemna jechuudha. Egaan firoota koo definition 1.2 jalatti equal sets warri jennu yookiin immoo tuutni tokko walqixadha kan nuti jechuu dandeenyu two sets A and B, tuuta lama fudhannee tuuta A fi tuuta B fudhannee if both are if set A and B are said to be equal if and only if they have exactly the same or identical elements. Argitanii? Tuutni A fi B tokko walqixa jechuu kan nuti dandeenyu elementoonni A's ta'e B keessa jiran wal fakkaatoo yoo ta'anii fi walqixa yoo ta'anidha jechuudha. Argitanii? Bifa herreegaatiin yookiin immoo bifa calculation'iitiin yoo keenyu tuutonni lama walqixa jechuu kan nuti dandeenyu if set A is equal to set B jennee bifa kanaan barreessina jechuudha. Walqixni kun gidduu kana jiraachuu qabdi jechuudha. Mee fakkeenya kana fudhadhaa. Tuuta A, let A set is equal to 1 2 3 4. Argitanii? Tuutni B immoo set B is equal to 4 3 2 1. Argitanii? Bakka taa'umsa isaaniitu wal jijjiire malee tuutni B kana keessa elementoonni as keessa jiran A keessas jiru jechuudha. Argitanii? Lakkoofsi 3 B keessas jira, A keessas jira jechuudha. Lakkoofsi 2 akkasuma, lakkoofsi 1 akkasuma bakka lachuutti argamu jechuudha. Kanaaf kun maal jechuudha? Tuutni A walqixa tuuta B'ti jechuudha. The set A is equal to set B jenna jechuudha. Baay'inni isaaniis wal fakkaachuun isaaniis tokko ta'uu qaba jechuudha. Okay. Equivalent kan nuti jennu immoo equivalent set kan nuti jennu immoo yoo maal ta'edha? Two set A and B are said to be equivalent
tuutni A fi B equivalentidha kan nuti jennu if there is one to one correspondence between the two sets. Argitanii baay'inni isaanii wal qixa yoo ta'edha. Argitanii baay'inni isaanii tokkoof tokko wal qixa yoo ta'e miseensonni achi keessa jiran wal fakkaatoo ta'uu dhiisuu danda'u. Inni tokko lakkoofsa ta'uu danda'a, inni tokko immoo waan biraa ta'uu danda'a. Garuu maal ta'uu qabu? It should be one to one correspondence. Fakkeenya kana fudhadhaa. Fakkeenyitti osoo hin seeniin baay'ina equivalent set hiikuudhaaf baay'inni tuuta A keessa jiru baay'ina tuuta B keessa jiruun wal qixadha jechuudha. Equivalent kan nuti jennu baay'inni tuuta A keessa jiruu fi baay'inni tuuta B keessa jiru wal qixa yoo ta'e equivalent jenna. Garuu tuuta A keessa kan jiranii fi tuuta B keessa kan jiran identikaalii ta'uu dhiisuu danda'u jechuudha. Identikaalii inni kun lakkoofsa of keessaa qabaachuu danda'a, inni kun immoo qubee ta'uu danda'a jechuudha. Fakkeenya kana fudhadhaa ilaalaa. Tuutni A lakkoofsa 1 2 3 4 qaba. Argitanii set A is equal to 1 2 3 4. Tuutni B immoo maal qaba? Kalarii red, blue, green and black qaba. Argitanii baay'inni isaanii inni kun tuuta elementii meeqa qaba? 1 2 3 4 elementoota 4tu as keessa jira jechuudha. Isa kana keessa 1 2 3 4tu jira jechuudha. Elementii 4 qaba jechuudha. Kun egaa maal jenna? They have equivalent setidha jechuudha. Equivalent wal madaaluudha jechuudha. Argitanii equivalent jechuun wal madaalu garuu lakkoofsina baay'inni isaanii wal qixa wal madaalu garuu tuuta wal qixaati kan jenna osoo hin taane tuuta equivalentiiti jenna jechuudha. Sinii galaadheeta yaada. Inni itti aanu universal setidha. Universal set kan nuti jennu immoo a universal set is represented by U. Yeroo hundumaayyuu capital U dhaan bakka buusna. It is set which has elements of all related sets without any repetition of element. Tuuta hundumaa kan of keessatti qabatu yoo maaliin ta'in otoo irra hin deddeebi'in tuuta hundumaa miseensa tuutota kamiyyuu of keessatti kan qabatu universal set jenna jechuudha. Seetiin tokko set A, set B, set C jedhee sadi jiraachuu danda'a. Tuuta waliigalaa jennee kan nuti waamnu garuu universal set jenna jechuudha. Fakkeenyaaf ilaalaa. Tuutni A 2 4 6 itti fufa. Infinite set lamaa kaasanii jiran lakkoofsota evenii ta'an of keessaa qaba. B'n immoo odd numberii tokko ka'anii itti fufan of keessaa qaba. Universal setiin immoo lakkoofsota tuuta A kana keessa jiraniif tuuta B kana keessa jiran walitti qabee kan lakkaa'u yoo ta'e universal set jenna jechuudha. Universal set is equal to 1 2 3 4. It is continuous. Kanaaf iyyuu tuuta S tuuta B's maal godhee jira jechuudha? Include godhee jira jechuudha. Therefore, as we know, all even and all odd numbers are part of natural numbers. Hence, the set of universal set has all the elements in the set A and in the set B. Argitanii? Kanaaf iyyuu tuuta A keessa kan jirus tuuta B keessa kan jirus walitti qabee kan lakkaa'u kun universal set jennaa jechuudha. Subsets yookiin immoo cita tuutaa isa jennudha jechuudha. Cita tuutaa kan nuti jennu immoo set A is said to be subset of set B. Tuuta lama fudhadhaa. Fakkeenyaaf tuutni A cita tuuta B'ti yoo ta'e. Okay. Tuutni A tuutni A tuuta B'ti yoo ta'e yookiin immoo set A is said to be subset of B if every element of A is also an element of B. Kana jechuun tuutni A tokko
cita tuuta B'ti jechuu kan nuti dandeenyu miseensni tuuta A keessa jiru hundumti isaayyuu tuuta B keessa kan jiru yoo ta'edha jechuudha. Argitanii? Tuuta asitti argitan kana ilaalaa. Tuutni B imeejii kanarraa tuutni B eksternaalii tuuta A kana haguugee jira jechuudha. Argitanii? Tuutni B as jira. Tuutni B kun tuuta A kana haguugee jira. Kana jechuun tuutni yookiin miseensonni tuuta A B kana keessatti waan argamaniif tuutni A kun cita tuuta B'ti jennaa jechuudha. Kanammoo simbolikaalii yeroo barreessinu set A is subset of B jenna jechuudha. Tuutni A cita B'ti jechuudha. Yookiin immoo miseensi A hundumti isaayyuu miseensa B keessatti yookiin immoo tuuta B keessatti argama jechuudha. Argitanii? If set A is not subset of B. Argitanii? Tuutni A cita B miti yoo ta'e immoo subset of A is not subset of B jenneetu irra gadi bunnee keenya jechuudha. Okay, mee fakkeenya example 1.4 kana ilaala. Tuutni A 1 2 3 qaba. Tuutni B immoo 1 2 3 4 qaba. Argitanii? Tuutotni as keessa jiran kun kan A keessa jiran hundinuu eessa keessa jiru? B keessa jiru jechuudha. Kanaaf the set A is subset of B jennaa jechuudha. Kanammoo mallattoon yookiin immoo noshiniin yeroo barreessinu A is subset of B jenna jechuudha. An cita tuuta B'ti jechuudha. Egaan how many subset does set A have? Edhagaa. Amma tuuta A fi B asitti argitan kana keessaa citni A meeqatu B keessatti argama jedha. How many subset does set A have? Tuutni A kun cita meeqa qaba jechuudha? Tokko elementii tokko qaba, elementii 2 qaba, elementii 3 qaba, elementii 1 fi 2 illee waliin barreessuu dandeenya. Elementii 2 fi 3 waliin barreessuu dandeenya. Elementii 1 fi 3 waliin barreessuu dandeenya. Elementii 1 3 fi 2 3 waliin barreessuu dandeenya. Akkasuma tuutni duwwaallee keessa jirti jechuudha. Kanaaf elementii yookiin miseensa meeqa qaba jechuudha? 8 qaba jechuudha. 8 qaba jechuudha. Okay? The set A have subset of 8 elementii qaba jechuudha. 8 subset qaba jechuudha. Kana sirriitti qabadhaa. Tuutni mataa isaa tokko akka kanaan lakkoofna jechuudha. Gizee tokko ishii kana fudhannaa. Deebinee 2 fudhannaa. Akkasumatti 3 fudhannaa. Deebineetummoo 1 fi 2 wal wajjiniin fudhannaa. 2 fi 3 fudhannaa. Walii peer goonee fudhannaa jechuudha. Hamma 1 2 3 fudhannee dhumarratti immoo miseensa duwwaallee hin fudhannaa jechuudha. Sabseetii tuuta tokko haala kanaan lakkoofnaa jechuudha. Egaani any set is hiikni tokko maal jedhaa? Any set is a subset of itself. Tuutni tokko cita mataa isaa ta'uu danda'a jechuudha. Cita miseensa mataa isaa ta'uu ni danda'a jechuudha. Empty set is subset of every set. Argitanii? Tuutni duwwaan cita tuuta hundaati jechuudha. Tuutni kam keessayyuu empty settiin jirti jechuudha. Egaan if set A is finite with n element dhaabbata tuutni A tokko tuuta dhaabbataa baay'ina n qaba yoo ta'e subsetiinsaa 2 power of n dha jechuudha. 2 power of n dha jechuudha. Argitanii? Akkuma tuuta A armaan olii lakkoofne 8 arganne baay'inni elementii isa keessa jiru meeqa ture? 3 ture. 3 ture. Irra yoon isin deebi'e amma fakkeenyaaf asirratti baay'inni tuuta elementii A kun 3 dha. 1 2 3 elementii 3 of keessaa qaba. N is equal to 3 jen. Argitanii? N is equal to 3 waan ta'eef subsetiinsaa 2 power of n waan ta'eef 2 power of n bakka n kana 3 gaafa buufnu 2 power of 3 is equal to 8 ta'a jechuudha. 8 ta'a. 2 power of 3 is equal to 8 jechuun maal jechuudha? 2 0 3 mataa isaatiin baay'isuu jechuudha. 2 times 2 times 2 is equal to
8 jenna jechuudha. Haala kanaan egaa kan nuti calculate goonu. Okay. Itti fufnee kan ilaallu proper subsetidha. Yookiin immoo proper subset yookiin immoo qixa sirrii isa jennudha. Isa kana if subset A and A does not equal to B. Ilaalaa kana. A is subset of B. Tuutni A qixa tuuta B ti. Garuu aan wal qixa baa miti jechuudha. Baay'inni miseensota A keessa jiru baadhaan wal qixa miti yoo ta'e, then A is proper subset yookiin immoo qixa xiqqaa A baati jenna jechuudha. Tuutni A qixa xiqqaa yookiin proper subset of B jenna jechuudha. Kana jechuun immoo maaliin bakka buusna? A is proper subset of B jenna jechuudha. Proper subsetiin kun egaa C kana qofaan bakka buute jechuudha. Simbooliin ishee asuma irratti akka argitanii subsetii irraa adda jechuudha. Subsetii fi proper subsetiin mallattoon isaanii gargaridha jechuudha. Fakkeenya kana ilaalaa. Tuutni A 2, 5, 7 qaba. Tuutni B immoo 2, 5, 7, 8 qaba. Elementii tokkoon tuutni B hin caalaa jechuudha. Kanaaf A is not equal to B. Argitanii? A is not equal to B dha amma kun. Baay'inni tuuta A fi tuuta B wal qixa miti. Kanaafiyyuu garuu miseensi yookiin elementiin A kun hundinuu B keessatti waan argamaniif A is proper subset of B jenna jechuudha. Proper subset of B jenna jechuudha. Haala kanaan sirriitti define goona. Haa ta'u iyyuu malee how many proper subset does set A have? A'n kun proper subset meeqa qaba? Subsetii 2 power of n jennee calculate goonee irra gaaranaatti akka haa ta'u malee proper subset immoo akkamitti calculate goona? The proper subset, the number of proper subset is equal to 2 power of n minus 1 jenna jechuudha. Kanaaf kun amma miseensa meeqa qaba? 3 qaba. Elementii 3 waan qabuuf n'n keenya meeqa? 3 jechuudha. N'n keenya 3 dha. Kanaaf 2 power of 3 is equal to meeqa? 8 dha jechuudha. 8 minus 1 yoo jenne ishii kana minus 1 yoo jenne proper subsetiin keenya meeqa ta'a? 7 ta'a jechuudha. Kanaaf proper subsetii 7 lakkaa'uu qabna jechuudha tuuta A kana keessaa. Mee lakkoofne haa baasnu. Kanaaf proper subsetiin tuuta A kun maal faa ta'a? Tokko elementii 2 hin fudhannaa, 5 hin fudhannaa, 7 hin fudhannaa, akkasuma 2 fi 5 kophaa fudhannaa, 5 fi 7 kophaa fudhannaa, 2 fi 7 akkasuma tuuta duwwaa hin fudhanna jechuudha. Isaan kana keessaa fuunaa jechuudha. Tuuta A kana keessaa fuunee subsetiin keenya proper subsetiin keenya baay'inni isaa meeqa ta'a jechuudha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dha jechuudha. 7 jechuudha. Kanaaf subsetiin baay'inni isaa meeqa ture? 8 dha. Proper subsetiin garuu 7 dha jechuudha. 7 dha jechuudha. Haala kanaan gargar baasnaa jechuudha. Egaan formulaan gara olii irratti isiniif kaa'egaa as jira. The proper subset of any set is 2 power of n minus 1 dha jechuudha. Kanaaf for any set A is not proper subset of itself. Kanaaf subsetii mataa isaa ta'uu danda'a malee proper subsetii hin qabaatu jechuudha. Tuutni tokko empty set is a proper subset of any set dha jechuudha. Argitanii empty setiin proper subsetii keessattis illee akka argamu hima jechuudha. If set is subset of B, A is subset of B, conversely B is super subset of A. Write down as B is super subset of A jenna jechuudha. Argitanii? Egaan tuutni A tokko qixa baay'oo ta'e, tuuta baay'oo ta'e, baan immoo super subset of A jenna jechuudha. Akkana yoo garagalchine super subset yookiin immoo B'n kun baay'inaan miseensa A caaluusaa kan nutti argisiisudha jechuudha.
Exercise 1.4 maal jedha isinitti fakkaata? Identify equal sets jedha. Identify equal sets, equivalent sets or which neither equal nor equivalent. Argitan? Tuuta wal qixaa fi wal madaalan ta'uu isaanii adda baasii yookiin immoo lachuu yoo ta'anis yoo ta'uudhaa baatanis adda baasii kanneen armaan gadiin jedha jechuudha. Isaan kun gaaffiiwwan jiranidha. Inni jalqabaa kuni 1 2 3 dha. Kun immoo 4 5 dha. Kun wal qixa moo wal qixa miti? Argitanii equalidha moo equivalentidha moo lachuu miti moo jennee ilaaluu qabna jechuudha. As immoo QSM, as immoo 6 9 12, as immoo 3 7 11, 3 9 7 11, IJKL JKL IL. Isaan kun egaa deebii isaanii waliin galchaa deemna jechuudha. Irraa kaane eeni miseensi een baay'ina meeqa qaba? 3 qaba. Biinoo 2 qaba. It is not equivalent. Waliin madaalan jechuudha. Kun baay'inni isaa 3, kun baay'inni isaa 2. Wal qixas miti, walis hin madaalanii jechuudha. This is neither equal nor equivalent. Walis qixas miti, walis hin madaalan. Neither nor jechuun lachuu kan hin taane jechuudha. Neither nor Ingiliffa keessatti neither nor jechuun it is not equal and also it is not equivalent. Okay. Inni kun immoo inni kun QSM dha. Kun qubeedha. Kun immoo lakkoofsadha. Argite? Kun immoo wal madaalu. Kun baay'ina meeqa qaba? 3 qaba. Kunis baay'ina 3 qaba. Garuu wal qixa miti. Kun qubeedha. Kun immoo lakkoofsa. It is equivalent but not equal jenna jechuudha. Argitanii? Wal madaalu garuu wal qixa miti. Eenoo 3 7 9 11. 3 9 7 11. Kun maan? Kun sirriidha jechuudha. Jarri kun bakka taa'umsa isaaniitu wal jijjiire malee wal qixadhas wal madaalu. It is both equivalent and also equalidha jechuudha. Both equal and equivalent. Wal qixadhas wal madaalus. Inni kunis akkuma argaa jirtan qubeedha. Lachuun isaaniiyyuu qubee wal fakkaataa qabu. Wal madaalu wal qixadhas jechuudha. Okay. Ayin immoo tuutni I wal qixa X'dha. X'n keenya miseensa whole numberiti. Haa ta'u malee X'n keenya less than 5dha jedha. J'n immoo X'dha. Tuutni keenya X'dha. X'n keenya miseensa natural numberiti. Natural numberiin keenya immoo wal qixa yookiin irra xiqqaa 5ti jedhe. Argitanii? Inni kun whole numberiin keenya irra xiqqaa 5ti jechuun 0 irraa kaanee lakkoofna jechuudha. 0 1 2 3 amma 4tti jechuudha. Argitanii? Inni kun immoo miseensa natural numberii ta'ee irra xiqqaa yookiin wal qixa 5ti. 1 2 2 3 4 5 yookiin dabalachuu danda'a yookiin dhiisuu danda'a jechuudha. Ishiin kun is equal to or less than waan jedheef ishiin kun gara lachuutti lakkaa'amti jechuudha. Kanaaf inni kun miseensa meeqa qaba? 1 2 3 4 5 qaba. Kunoo 1 2 3 4 4 yeroo tokko 4 qabaachuu danda'a, yeroo tokko 5 qabaachuu danda'a. Kanaaf wal qixa miti jechuudha jarri kun. Wal qixa miti. Akkasuma immoo walis kan madaalan miti jechuudha. Argitanii? Neither equal nor equivalentidha jechuudha. Inni dhumaa X'n keenya multiple of 5 jechuun baay'ataa 30ti jechuudha. X'n keenya baay'ataa 30ti. L'in immoo X is factor of 10. Ishee kana adda baafadhaa sirriitti. Multiple of any number maalidha? Factor of any number maalidha? Multiple of 30 jechuun baay'ataa 30. Argitanii? 30 baay'achuu kan danda'u. Fakkeenyaaf kan argitanii baay'ataan 30 60 60 900 30 gisee 1 30 gisee 2 30 gisee 3 bakka gara negatiivaattis poozitiivattis ta'uu danda'a. Garuu poozitiiva qofaa yoo fudhanne it is infinite numberidha jechuudha kun. Factor of 10 kan jennu immoo lakkoofsa haftee malee 10 hiramuu danda'anidha jechuudha. 10 haftee malee hiramuu kan danda'an 1 2 5 10 jechuudha. Divide evenly no remainder haftee malee 10 kan hiramuu danda'an factor of 10 jenna jechuudha. Argitanii? Kanaaf
inni kun infinite setidha. Inni kunoo finite setidha jechuudha. Argitan kun miseensa meeqa qaba? 1, 2, 3, 4 qaba. Kun immoo infiniteidha jechuudha. Kanaaf wal qixas miti walis hin madaalanii jechuudha. Egaan waan baay'ee hubattu yaada gaa exercise kanarraa mee itti fufnee list all the subset of H jedha. How many subsets and how many proper subset does it have? Miseensa yookiin tuuta H qabna. Tuuta H kana keessatti subset isaas list godhii. Akkasuma immoo proper subset isaas immoo list godhii nuun jedha jechuudha. Subsetii meeqa qaba? Proper subsetii meeqa qaba? Mee natti himuu dandeessu? Let us see that. Egaan kana subsetii isaa gaafa zarazzarru 1 fudhannaa, 3 fudhannaa, 5 fudhannaa, 1 fi 3 waliin fudhannaa, 3 fi 5 waliin fudhannaa, 1 fi 5 waliin fudhannaa. Haala kanaan jechuudha. Tuuta duwwaadha kuni. Tuutni duwwaan jira. Miseensi tokko jira, 3 jira, 5 jira. Kanaaf kun amma subsetii meeqa qaba jechuudha? Baay'ina isaa 7 qaba jechuudha. Isaan kun subsetii ibsi yoo isiniin jedhe yookiin immoo listi godhi yoo isiniin jedhe subsetota tuuta H kana keessa jiran ibsuu qabdu. Proper subsetii keessatti garuu ishii kana bichaadha neglect gootu malee isheen kun muluun ishii tuuta subsetii taati jechuudha. Maaliif proper subsetiin tuuta mataa isaa keessa kan jirre ilaalleerra waan ta'eef. Kanaaf proper subsetiin meeqa baay'inni isaa? Inni kun 8dha. Inni kun 7dha jechuudha. 7dha jechuudha. Argitanii 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Argitanii isaan kun proper subsetiidha. Inni oli immoo subsetii haala kanaan list gootu jechuudha tuuta gaafatamtaniif. Okay. Determine whether the following statement are true or false. Kanneen armaan gadii himoota armaan gadii dhugaa ta'uu fi soba ta'uu isaanii adda baasii jedha jechuudha. Mee tuutni A miseensa A fi B qaba. Tuutni B immoo B, C, A qaba. Kuni proper subsetii miti jedhe jechuudha. Proper subsetii miti jedhe. Kun dhugaadha moo soba? B'n immoo tuutni A tokko AE qaba. AE'n kun yookiin immoo AE'n kun subsetii X'ti. X'n keenya immoo voyeliidha yookiin immoo dubbachiiftuu qubee Ingiliffaatii jedhe. Kun amma cita AE'n cita qubee dubbachiiftuu Ingiliffaatii jedhe jechuudha. C'n immoo elementii A cita proper subsetii yookiin cita xiqqaa ABCT jedhe. Kana keessaa kamtu dhugaadha, kamtu soba jettu? The first one is false. Okay, kun sobadha jechuudha. AB'n kun cita proper subsetii kanaati jechuudha. Maaliif isaan kun A fi tuutni A kunii fi tuutni B as keessa jiran wal qixa miti, garuu tuutni AB'n kun hundi ishiiyyuu as keessa waan jirtuuf proper subsetiidha jechuudha. Kun immoo AE'n miseensa yookiin immoo cita dubbachiistuu qubee Ingiliffaati. Kun dhugaadha jechuudha. Tuutni miseensi A kun miseensa xiqqaa yookiin immoo cita xiqqaa ABCT jedhe. This is also true jechuudha. Isaan kun lamaan true ta'uu jechuudha. Okay. Mee itti fufnaa. Exercise 4 ilaalla. Exercise 4. Express the relationship of the following sets using the symbol proper subset, super subset or equal. Kana sadaniin ibsina jechuudha. Kun proper subset, super subset, this is equal. Isaan kana gaa tuutni A, tuuta B isaan kanaan ibsi jedhe jechuudha. Kana gaa mallattoowwan kana fayyadamuudhaan ibsuu dandeenya jechuudha. As keessatti gaa A'n proper subsetii B'ti jechuudha. Tuutni A kun hundinuu as keessa waan jiraniif proper subsetii B'ti. Kun immoo D is
proper subset of C jechuudha. Tuutni D kun hundishiyyuu natural number less than 10 dha waan ta'eef kun immoo natural number less than 10 dha. Xiqqaa isaati jechuudha. Asitti immoo is equal to F dha jechuudha. 1 2 F is x less than x less than 3. This is integer. This is also equal jennee isaan kana sadan haala kanaan kaa'uu dandeenya jechuudha. Egaan gaaffii shanaffaan tuuta A nuu kenneera, tuuta B, tuuta C nuu kenneera. Find universal set tuuta waliigalaa barbaadi nuun jedhe jechuudha. Akkasuma immoo walitti dhufeenya tuuta ABC fi universal subset gidduu jiru ibsi nuun jedhe jechuudha. Kanaaf universal set yeroo jennu tuuta A fi tuuta B, tuuta C kana otoo irra hin deddeebi'in waliin maknee keenya jechuudha. Toora hin deddeebi'in haala kanaan tuuta sadanuu kana fuunee as keessa kaa'uudha jechuudha. Tuutni A kun immoo tuuta proper subsetii universal setii kanaa ta'uusaa, B'nis akkasuma subsetii universal ta'uusaa, Cnis akkasuma subsetii universal ta'uusaa argisiisa jechuudha. Egaan barattootaa barnoonni ani har'a qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Kuni barnoota baay'ee isin fayyadudha. Subscribe, share godhaa. Waliin itti fufnaa ammas paartii tuun kun kanaan hin xumuramu itti fufaa. Isa itti aanu immoo sagantaa keenyatti aanuun qabannee isiniif dhiyaadhaa. Amma waa'ee notion of seetii ilaallee itti aansinee immoo waa'ee operation of set kan jedhu ilaalla jechuudha. Kan guyyaa har'aatiif guddaa galatoomaa nagaa ta'aa isiniin